Badhaasni Globe Soccer Award bara 2010 Tommaso Bendoni fi Riccardo Silvaan gosoota badhaasaa sadiin Duubaayitti kennamu eegale. Waggaa 15 booda gara gosa 21tti guddachuun kan bara 2024 kaleessa Duubaay La Palmeraatti kennameera. Cristiano Ronaldo fi Lionel Messi kaadhimamtoota badhaasa Ballon d'Oriin ala yoo ta'an badhaasa Globe Soccer Awardiin garuu injifachuu baatanis kaadhimamtoota xumuraa keessatti argamuun tarree dhaloota haaraa hiriiraniiru. Badhaasa taphataa cimaa Globe Soccer Award bara 2024 badhaafamaan Ballon d'Or Rodri fi sadarkaa lammaffaan kan xumure Vini Junior irra deebiin walitti dhufanis taphataa Real Madrid lammiin Brazil Vinicius Junior badhaafameera. Badhaafamaa taphataa cimaa FIFA kan ture Vini Junior badhaasa taphataa cimaa sarara fuulduraa argachuun Duubaayitti badhaasa lama milkaa'eera. Badhaasa kanaan booda Vini Junior tarree taphattoota ciccimoo dhaabbadhee badhaasa kana fudhachuu kootti gammade. Ani daa'imman daandii irratti kubbaa taphachaa guddatanan bakka bu'aa har'ammoo eessa kan jiru natti agarsiiseera jedheera. They give to Rodrigo, he deserves to, but I think they should give to Vinicius because he win the Champions League, they scored in a final goal. Badhaasa Ballon d'Or dhabuun Vinicius Junior dabalatee namoota hedduutti mufannaa yoo uumu Cristiano Ronaldoon ifatti Viniin badhaasa Ballon d'Or argachuu qaba ture. Badhaasni kenname iftoomina hin qabu jechuun qeeqeera. Dubartootaan taphattuun Barcelona badhaasa Ballon d'Or fi FIFA injifattee Aitana Bonmatiin Globe Soccer Awardiin sadeeffatteetti. The record champions of Spain in Europe is Real Madrid. Miseensonni warra Los Blancos Real Madrid badhaasa Globe Soccer Awardiin qophaa'e keessaa harka hedduu dhuunfataniiru. Ji'oota 12 darban waancaa 5 kan argate Real Madrid immoo badhaasa kilaba cimaa addunyaa argateera. La Liga, Champions League, waancaa mo'amtoota Spain fi Awurooppaa dabalatee torbee darbe immoo Intercontinentaliin shaampiyoonii ta'uun ni yaadatama. Leenjisaan kilabichaa lammiin Itaalii Carlo Ancelottiin waancaa 13 Real Madrid keessatti milkeeffachuun seenaa kilabichaan sadarkaa jalqabaarra yoo ta'an badhaasa leenjisaa cimaa argataniiru. Bara 2000 irraa eegalee pireezidaantii Real Madrid ta'uun kan tajaajilan Florentino Perez pireezidaantii cimaa kilabaa jedhamuun badhaafamaniiru. Lammiin England Jude Bellingham badhaasa taphataa cimaa sarara gidduu fi badhaasa Maradonaan moggaa'ee argateera. The biggest motivation in my life, so thank you very much. Gooliigaan kilabichaa Thibaut Courtois milkaa'ina hanga ammaa kubbaa miilaan galmeesseef badhaasa Kiirar Award jedhamu Rio Ferdinand, Alessandro Del Piero fi Neymar Junior da Silva waliin badhaafameera. Umurii 17 taphataa murteessaa Blaugrana kan ta'e lammiin Spain Lamine Yamal badhaasa taphataa dargaggeessa cimaa abdii egeree argateera. Cristiano, please come up and collect your one-of-a-kind custom-made Mansory carbon fiber trophy. Kilaba Saudi Arabia Al Nassr kan taphatu lammiin Portugal Cristiano Ronaldoon badhaasa lama argateera. Jiruu kubbaa miilaan taphataa goolii hedduu galchee fi taphataa cimaa giddugala bahaa jedhamuun badhaafameera. Badhaasa Ballon d'Or fi Globe Soccer Award yeroo 5 kan argate Cristiano Ronaldoon jiruu kubbaa miilaa isaan goolii 916 galchuun gara 1000ttis imalaa jira. Bakka bu'aan Cristiano Ronaldo Jorge Mendes immoo bakka bu'aa cimaa jedhamuun badhaafameera. For me it's a big pleasure to win this trophy. It's very different than the other ones.